gocha ilmi waaqayyo isiniif godhe dhugaaba. Maqaan koo Ayyalach Saamu'eeladha. Kan inni irraa dhufe asuma magaalaa Buraayyuurraayi. Inni na cinaa jiru immoo abbaa manaa kooti. Waaqayyo guddaa galatoomu waan addaa naa godhe anaaf maaliif waaqayyo kan akka isaa hin jiru waan ta'eef waaqayyoof galatan gashaa ililleen isaaf gasha malee waan an jedhu tokkollee hin qabu. Galata bichaati isaa barbaachisa. Namni waaqayyoon beeku dhuguma kana waan lafa argamus waan tokko hin danda'amnedha. Dhuguma bara 2005 walitti dhufnee turreemmoo waggaa 9tti mucaa arganne jechuudha. Waggaa 9 kana isiniif abbaa warraa keessa walitti dhuftanii ulfati isinirraa ba'a moota sumaa garaatti isinin hafne sababii kanaaf mana yaalaa deemtanii yaalamne. Mana yaalaa dhaqaan ture mana yaalaa on dhaqee lekki omtuu hin jiru lekki ta'uu danda'a malee omtuu hin jiru naan jedhu. Inaafuu lekki iddoo pireediin koo garuu hin dhufaa ji'a 5 turaa lekki iddoon jiru antiraasaawundi ilaalanii omtuu hin jiru naan jedhu qorichuma naa kennu wanti addaa hin jiru naan jedhu. Kanarra lekki baqa waldaa araaraa dhaqeen gaasitaawusii galee waggaatti mucaa ji'a 9 irratti argadhe. Mucaa maalii argattan? Mucaa durbaan argadhe bareedduu. Ilma waaqayyoo isa dhalaan nama eebbisu Yesuusiif ililchee galata fiduu kan danda'u. Waaqayyo isa kana namaaf godhu dhuguma qarshiin bituu hin danda'u. Warri garuu isa beekuu fi warri isa dhaga'u waan jiruuf galataaf ilillee qofa waan kan bituu danda'a. Namni garuu kana bituu waan hin dandeenyeef anaaf gochaan naa godhe baay'ee waan ta'eef dubbadhees fixuu waan hin dandeenyeef dhuguma namni isa yaade namni isa argee galataaf ililleedhaan akkanaa galateeffatuun barbaada. Egaa waggaa 9 ergii gaa'ela dhaabbattanii amma kana dhalaa argachuu hin dandeenye mana yaalaa garaa deemtanii toomtuu hin jiruudha kan isiniin jedhame ilmi waaqayyoo garuu har'a dhalaa akkasiin baattanii dhaabbattanii dhugaa baatan isin godhe mee gargaarsa waaqayyoo isinii godhe dubbadhaa. Abboomaa Tasammaan jedhama. Obboleettiin koo Yanna bukkee jirtu Ayyalach Saamu'eel jedhamti. Kan jiraannu magaalaa kana waaqayyo bara 2005 gaa'ela uummanne 2005 irraa eegalee haga bara 2013tti mana yaalattan deddeebi'aa ture. Manni yaalaa garuu maallaan jedha omaa rakkoon qabdu atis rakkoon qabdu ishinis rakkoon qabdu naan jedhu qoricha naa ajaju marfee naa ajaju wanni uumame tokkollee hin jiru. Haga waggaa sanaatti amma 2013 waldaa haraaraa buunee gastaawusii obboleettii koo ergee gastaawusii qabattee achitti gaafa ji'a 5ffaa gaafa bultii 14 seentee gaafa 15 waaqayyo kadhatamee fi isaan booda waggaa isaatti waaqayyo mucaa durbaa naa laatee waaqayyoof galatan qaba. Saba waaqayyo warri as jirtan waaqayyo naa galateeffadha waan biraan jedhu waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u ammallee irra deebi'aa waaqayyo naa galateeffadha. Waaqayyo dhala naa kenne birriidhaan hin bitamu dhalli waan biraa birriin bitamuu danda'ama dhalli birriidhaan bitamuu hin danda'amu. Waaqayyo tolaa otoo hin gatiin baasin dhala naa kenne waaqayyo naa galateeffadha. In dhaga'amu sagaleen keenya iyyee fooricha ilma waaqayyoo isa nama gargaaru isa dhala namaa kennu Yesuusiif. አሁን ምስክርነታቸውን የሰጡን እህታችን ወይዘሮ አየለች ሳሙኤልና ባለቤታቸው አቶ አቦማ ተሰማ የመጡት ከዚሁ ከቡራዩ ከተማ ሲሆኑ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ምስክርነት እንዲህ በማለት አጋርተውናል። እግዚአብሔር ላደረገልን ነገር ሁሉ ከምስጋና ሌላ የምንለው ነገር የለንም። እልልታና ክብር ይግባው። እኛ በ2005 ዓመተ ምህረት ነበር ትዳር መስርተን አብረን መኖር የጀመርነው። ከዚያን ጊዜ ጀምረን ልጅ ለማግኘት እንፈልግ ነበር። ነገር ግን አልቻልንም። ምክንያቱንም ለማወቅ በየሐኪም ቤቶች እየዞርን እየተመላለስን ብንታይም ይህ ነው የሚባል የተረጋገጠ መንስኤ በሁለታችንም ዘንድ አልተገኘም። ወይዘሮ አየለችም አክለው እንደማንኛውም ሴት የወር አበባዬን አይ ነበር፣ ነገር ግን ጽንስ መቅረት አልቻለም። በዚህ አይነት ሲንከራተት ለ8 ዓመታት ከቆየን በኋላ በ2013 ዓመተ ምህረት የአራራዋ ቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን የእንግዶች ማረፊያ ይዤ ላጸልይ ሄድኩ። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየም ከጸለዩልን በኋላ
የዛሬ ዓመት ልጅ ይዛችሁ ኑ ብለው ቃል አወጡልን። እግዚአብሔርም የነብዩን ቃል አጽድቆልን ከ9 ዓመታት በኋላ እንዳያችሁት ይኸው ሴት ልጅ ሰጥተውን እንዲህ በምስጋና አቁሞናልና እግዚአብሔርን አመስግኑልን ብለው አመሰገኑ። ባለቤታቸው አቶ አቦማ ተሰማም የባለቤታቸውን ምስክርነት ካጠናከሩ በኋላ ገንዘብ ሊገዛ የማይችለውን እግዚአብሔር ብቻ ሊያደርግ የሚችለውን ይህንን ልዩ ስጦታ ከእግዚአብሔር ስላገኘን ደስተኞች ሆነናል እያሉ በደስታ እንባና በእልልታ እግዚአብሔርን አመስግኗል። እኛም ለተደረገላቸው ድንቅና ተአምር እግዚአብሔርን እናመሰግንላቸዋለን።